Hayyee akkam jirtu uummanni Oromoo marri warreen sooshaal miidiyaadhaa kanaan nu dhageessanis warreenis immoo dhagahuudhaaf irra jiran hundumaa erga gabaabduu ta'u qabna. Ergaa nuti qabnu ergaan ishee wanti xiqqoodha. Kan nu dhaggeeffattanii fi bakka jirtan hundumaatti immoo ergaa keenya waan nuti isiniif dabarsinu mara hundumasaa akka isin waliif qooddan abdii qabna. Sababiin nuti kana jennuuf immoo wanti amma nuti keessa jirru kuni yeroo itti akka kanaan duraallee sooshaal miidiyaa kanaan argannee neetworkii argannee yaada isinii dabarsinu karaan isaa baay'ee dhiphaadha. Ammumallee gaara gubbaatti ol baanee amma jirru kanarraa gaara gubbaatti ol baanee tidha ergaan kuni uummata keenya akka inni qaqqabuuf jechadha kan nuti dabarsuu barbaanne. Warreen sagaleen keenya isin jalaa ciccitu yookaan sagaleen keenya sirriitti qulqullinaas isin bira hin geenye nuuf kolchaa jenna. Egaa numa beektu maaliif akka inni ciccitu akkamitti akka inni ciccitu aksesiin intarneetii akka nu bira hin jirree nu beektu. Suma kanayyuu ol imala fagoo deemneetidha kan nuti argine amma uummata keenya bira kun qaqqabuu qaba jennee kan yaannee itti dhimminee dabarsuu barbaannedha. Otoo gara dhimma dubbii koo yookaanis immoo gara ergaa kootti hin darbii waan lama dubbachuun barbaada. Yeroo darbe tokko viidiyoo isiniif gadhiisnee turre. Viidiyoo yeroon jedhu akkasuma toora onlaayinii kanarratti baanee isiniif gadhiisnee turre. Namoonni baay'een ati eenyudha? Eessarraatii? Ati maaliif suuraan as baateen dubbattu? Maaliif achi baateen dubbattu? Jettanii warreen kaasaa jirtu. Egaa uummata keenya dhiifama nuuf godha. Nuti onlaayinii irratti baaneeyyuu kana carraa argan dubbachuudhaafuu galanni waaqayyoof haa ta'u. Bisa nu galateeffana. As baanee nuti isinitti odeessuu fi haala mijataa bakka mijataa fi waan mijataa keessa miti ka jirru. Suura keenya gadi baasuun immoo isinii waan fayyadu hin qabu. Lafa nuti jirrus immoo beektu jenneema quba qabna. Warri hin beekne immoo ergaa nuti dabarsinu irraati hubachuu qabdu. Lafa nuti jirru eessa maal akkamii akka qabnu sana immoo hubachuu dandeessu jennee yaada qabna. Kanaaf egaa uummanni Oromoo nuti kana godhaa sana godhaa jechuu keenya miti. Akka diinaatti hin ilaaliina namoonni tokko tokko. Warri akka diinaatti nu ilaaltan hin ilaaliina isiniin hin jennu. Warreen gara wallaaltanii yookaanis immoo walitti dha'umsa yaadaa yookaanis immoo fakkaattota waraana bilisummaa Oromoo fakkaatanii warra dabarsan jettanii gama kanaatiin nuun hin ilaaliinaasi. Dhugumadha nuti waraanuma bilisummaa Oromooti kan gochaa jirrus immoo hojiin keenyii fi profaayiliin qabnu ni argisiisa. Isa kanaaf immoo suura keenya baanee ani kanan fakkaadha jechuuf immoo haala mijataa fi bakka mijataa keessa teenyee miti kan nuti isiniif dabarsaa jirru. Suura keenya irraas immoo fakkii keenya irraas waan argitan hin qabdanii nama baay'ee coccooloo gedhaa nama baay'ee maal jennee kana jechuun barbaadu kanumaan haafuu uummata dogongorsuun miti kan akka kanaatti hubadhaa. Egaa ergan kana jedhee booda gara dhimma ijoo koo yookaan ergaa ijoo kootti darba. Ergaan ijoo koo inni guddaan wanti uummanni Oromoo quba qabaachuu qabuu fi uummanni Oromoo gochuu kan inni qabu jennee yeroo ammaa kana kan xamanne karaa sooshaal miidiyaa kanaa fi karaa miidiyaalee adda addaa akka darbu kan taasisaa jirru. Uummanni Oromoo kan inni waliif qooduu qabu waraanni amma achi as deemaa jiruu fi nu mudachaa jiru baay'inni isaa ilmaan Habashootaatiinidha. Guyyaa har'aa kana keessatti ganama sa'aatii 2 kaasee hanga sa'aatii 4 warraaqsaa irratti lola ture keessatti waraanni bilisummaa Oromoo warreen booji'aman hunda isaanii kan inni keessatti argaa jiru. Harongaadee bicaa qeyyii alaabaa dhaabbatanii garuu leenjerii isaan uffatan wayyaa isaan uffatan garuu kan milishaa Oromiyaa yookaan liyyuu haayilii Oromiyaa warra uffattu sana uffatanii gara afaan Oromoo kan dubbachuu hin dandeenye afaan Oromoo kan hin beekne kanatu nu qunnama. Kana argine jechuu barbaanne. Kanaaf ilmaan Oromoo lafa jirtanitti dhumaa jirtan. Ilmaan Oromoo lafa jirtutti ajjeesuudhaaf fixuudhaaf malee waraana bilisummaa Oromoo balleessuu fixuuf hin dhufne. Wantoonni har'a ganama argine kana keessatti lola guddaa har'a ganama ta'ee keessatti kan argame keessaa isa kanadha. Kan nu qaqqabe informationiin bakka adda addaa keessaatis immoo kan argaa jirrus isa kanadha.
yeroo muraasaa booda karaa maas miidiyaa adda addaadhaan arguu ni dandeessu. Maaf garuu michi waan jiruu fi maal akka ta'an amma dabarfamutti kana uummata Oromoo lafa jirtuuti dhalaa dhiira otuu hin jedhin jaarsa jaartii otoon dhumaatiin dhumaatiin inni dhufe kun immoo Oromoo balleessuuf miti. Ilmaan keessa jaallatanii warra dhiiraa wanta hamaa waan deemanii darbu kun adarra du'in adarra jirtanii nuti Oromoon gatoo jabaadhu maal naan san sabni Oromoo nagaadhaan jiraate booblee nagama kaayee mana beefis waan bilisummaa Oromoo kalaga jiru tikdaa keessan uummanni Oromoo uummata miiliyoona 70 oliif maatii waan Oromoon kan kooti warri jedhan Oromoon kan kiyya jettanii warri falmattan warri immoo deeggarsa warreen jala jirtanis dhimmi Oromoo si gaatan dhimmichi dhimma waraana bilisummaa Oromoo duguuggaa sanyii ilma Tigraay irraa raawwatame ilmaan Oromoo irrattis kun yeroo lammaffaadhaaf dabalamaa jira. Namni jiru amma yeroo ammaa kanadha. Amma jiru kanatti waraanni asii gadi guuramaa jiru waan salphaas miti. Nama salphaas miti. Inni kunis immoo uummata Oromoo kana ajjeesuu kichuma walitti qabanii bakka tokkotti rasaasaan rashanan rasaasaan fixan uummata Oromoo fixuudhaaf waan jiraniif dara ilmaan Oromoo kamillee warreen umrii keessan ga'ee hin geenyes gara waraana bilisummaa gara Oromoo naannoo keessan jirutti baqa deema achitti daraan dhumina. Dara keessan hin dhumina dhaamsa waraanni bilisummaa Oromoo isiniif qabu kanadha. Dhumuun hin barbaachisu, du'uun hin barbaachisu, kun sin fixuudhaaf banii dhufani waraana bilisummaa Oromoo fixuun miti, waraana bilisummaa Oromoo kana balleessuun miti, nu bira taakkuu tokkolee ga'uu uummata hin dandeenyedha. Waraana hin dandeenyedha. Uummata maalii waraana hin dandeenyedha. Adara isaa kana hubatanii uummanni Oromoo lafa jirtanii warreen biyya keessaas biyya alaas maatii keessan Oromiyaa keessa kan jiru marri hundinuu karaa dandeessanii faala dandeessanii wal geessisaatii ilmaan Oromoo ijoollee boru guddattu du'a jalaatii oolchina. Mana isaatti inni du'u qeessaatti akka inni du'u hin barbaannu. Nuti kamiifii waardiyaa ta'uu hin dandeenyu. Eessa geenyeeti eessa geenyaa kamirraa olanneeti immoo kamirraa itti dhaqna remee ilaalaa sinumtu waraanni bilisummaa Oromoo hamma miidhakkaa jiru. Inni jiru kunis immoo tooftaa ittiin socho'uu qaba haala inni itti socho'uu qaba haala inni itti gochuu qabu isinumtuu quba qabdanii egaa maal akkasiniin jennu hin beeknu. Baay'een keessan garuu magaala qabatanii teessanii magaala keessa hin teessanii jettaniiti yeroo kamii adda addaa keessan qabu. Isaan isinii deebisuudhaan garuu waan nuti fakkatuu fi nuti beeknu istiraatejii mataa keenyaa fi honni keenya ajaja isaan nuu laatanii sochoona malee magaala keessa taa'uun nuun fedhu. Magaala sana keessa uummata hedduu jira. Dirooniidhaan fiduu danda'u uummata sana. Uummata keenyaaf amma qabsoo nuti magaala keessa taa'uudhaaf miti magaala sana qabachuudhaan nu dhibee yookaan immoo nutti guddate isaanii dadhabee miti. Uummata sanaaf dhognuuf sababsoon sanaaf waan yaaddonuuf magaala keessa hin teenyu. Kanaaf warreen naannoowwan kaampii isaanii jirtan irraatii nu baqadhaa ammas. Yeroo hundumaa gadi baanee halkan keessa sa'aa 5 illee yaada isinii keenya. Nuti tole yookaan nuti argamu bareedu akkasii Facebook irratti bal'ina dubbateef miti ilmaan Oromoo mara keessan adarra. Uummanni Oromoo du'uu hin qabu gabrummaa jalatti kufuu hin qabu. Badiin amma ilmaan Oromoo irratti dhufe isuma ilmaan Tigraay irratti ta'uudha. Inni ilmaan Tigraay irratti dhufe moo kunoo akkana argaa turtanii har'a kunoo ilmaan Oromoo irratti
raawwatameera raawwatameera ilmaan Oromoo lixa Wallaggaarra jiran gidduu galarra jiran kaaba kibba hundumaa goleewwan arfan jiran hundumaa gidduu galarra kan jiran hidhamduudha. Isin Facebookaa yookaan gaafuma isin dhagahame qofa ta'uudha hin qabu. Uummata keenya haa bara. Nuti isin jirra. Uummata Oromoo nuti isin bira jirra. Uummata hidhatee qabdu. Nama hidhatee qabdu. Waan isin dhibeen jiru amma walii galuu dadhabdanii malee tokko keenyatti dhuftanii waan ta'eef nuti dhaabbachuu kan ni bitu. Yaani amma ta'e hundumti iyyuu lolameetidha. Yerroon kan inni aangoo irraa buuse har'a garuutii otoo waraanaaf otoo namni simbira jiru otoo sabni simbira jiru Oromoo waraanni bilisummaa Oromoo sincina sin keessa jirru garuu allisni akkuma leenci harree didoo nyaatu taalee qabee nyaatu callisanii mama keessa lattanii uf goraasistu fajeessisu maaliif ayfaladu siif himnati kana egaa nuti dhaamsi keenya uummata Oromoo waliif qabnu guddaa keessa isa kana daraa ciisan hin biina lolli as adeemaa jiru kun lolli itti jiru kun lola ilmaan milikiitiin nafxanyootaatiin kan Oromoo hin jaallanne kan Oromoo lafarraa duugame akka dhumuuf warreen garmaaf galala irratti hojjetantu nu mudachaa jira argaa jirra waraanni isaanii kan isaaniiti. Adara isa kanatti uummanni Oromoo hirree tokkoo fi akka jirtaniitii dhaabbattanii kaatanii wanta kana irratti hojjechuu qabnaan dhaamsa keenya dhansiniin jechuu barbaada. Dhaamsi koo inni lammaffaan warreen mootummaa PP katiksitan ilmaan Oromoo marti waraana bilisummaa Oromoo jibbitanii waraana mootummaa kana warreen deeggartanii warreen jala hiriirtanii garuu galateeffachuu kan hin barbaadu ilmaan Oromoo warreen sinitti dhagaame quuqqaa garaatii qabdanii mootummaa bilisiginnaa jala turtanii waraana mootummaa bilisiginnaa jala turtanii dhaamsa keenya dhageessanii warreen dhuftan baay'ee sin galateeffanna baay'ee sin kabajnaa baay'ee sin jaallanna. Waraanni bilisummaa Oromoo aangoo mataasaa uummachuuf yookaanis immoo ofiisaa aangoo taa'uuf miti kan inni qabsaa jiru kan inni lolaa jiru kan inni du'aa jiru kan inni dhiiga isaa dhangalaasaa jiru saba uummata Oromoo kana bilisoomse waan gabrummaan uummata Oromoo irratti fe'ame kana harkaa baasee uummata sanadhaaf nageenya waaroo qabu nageenya itti fufinsa qabu laatee dhaloota dhaalchisuudhaaf malee aangoo barbaachaaf akka taane hundi keessayyuu yoo jechuu baannee warreen isinii galanii beektu. Kanaaf waraanni PP keessa turtanii waraanni bilisiginnaa keessa turtanii sirna mootummichaa warreen tiksaa turtanii yeroo ammaa kana jibitanii yeroo ammaa kana sinitti dhagahame waan hundu warreen dhuftan anaa dhufu aga dhuftan isin baay'ee sin jaallannaa akkatti waliin jiraannutti isin quba qabdani garuu warreen mataa jabeeffattanii gaariin dhagaa gootanii ilmaan Oromoo ajjeesaa jirtan sirna mootummaa kana jala galtanii ilmaan nafxanyootaatti hidhamtanii faayidaa keessa har'aaf jettanii garaa keessa guutuudhaaf jettanii ilmaan Oromoo warri fa'aa jirtan tokko ati uummatichuma Oromoo sana keessaa baate haati kee abbaan kee obbolaan kee keessa jiru yoo uummata Oromoo hundaaf yaaduu dadhabde hadaraa obbaa keedhaaf yaadi hadaraa haadha keedhaaf yaadi waraana mootummaa kana warreen tiksitan warreen laguguuftan kootu obbolaa kee irraa du'atti dhufe wareega obbolaa keetti dhufaa jiru gudeedama obboleettii dhufaa jiru gudeedama haadha keetti dhufaa jiru mana abbaa kee gubatu horii abbaa kee saamamaa jiru kootuuti baraari waraana bilisummaa Oromoo cina dhaabduuti baraani amma dandeessuuf ilmadhu waraanni PP warreen immoo akkuma barbaadan immoo seenaan isin gaafata seenaa jalaa ba'uun dandeessani sababiinsa uummanni Oromoo akka inni bilisoomu abdii guddaa qabna nuti gaaffii guutuudhaan ni amanna Oromoon hangi dhumee kana immoo akka inni bilisoomu abdii qabna si abdiin keenya immoo waan sobaas miti waanuma argamuuf jirudha kanaaf wanti kan mootummaa jirtan hadaraa fitiin uummata Oromoo bilisa
warri jirtan araakee ilmaan minilik warreen Oromoo jiran akka harma muran warreen Oromoo durumaanuu hin jaallanne kana dhaabadhu nuti kootti waraana bilisummaa Oromoo deeggarsi jechaa jirru nuti kootti waraana bilisummaa Oromoo jaalladhu siin jechaa jirru yoo barbaad jaalladhu jite dhiisi saba keedhaaf boquu qamtate haakee abbaa kee obbolaa keedhaaf boquu qamtate amtuti amana ummata Oromoo tafamu muuziqaa galagalchite karaatti agarsiiste warreen afaan beekne warreen Oromoo hin jaallanne alaabaa arongaadee bicaa kan inni orti dhume sana inni Oromoo irratti dhangaasee sana isa jala naannotee immatti habashaadha ol haasuufiin qabdu immatti immoo uummata Oromoo hacuucuu yoo siile deebi yoo nu dhageessa ta'e dhagayarra sitti hinna waraana bilisummaa Oromoo abadan balleessuu dandeessa abadan balleessuu inuma dandeessan jaallatti maatu malee Makalaakiyaas nutti furtaniitu Riippaabilikaan gaadis jettanii nutti furtaniitu milishaas jettanii nutti furtanii waan sin gaarfan kana keessatti nurratti hin jijjiirren qabdan hanga ergifannaa biyya Eertiraatii kaastanii garuu hin dandeenye siniif ta'e nuti ganamaa galgala itti lalsaa itti guddachaa itti bal'achaa deema sababiinsaa karaa dhugaarra waan jirruuf hannaaf sobaadhaan miti kan deemaa jirru waan ta'eef araa seenaan si gaafata saba kee dhumaa jiru kana keessatti saba kee dhiigni isaa dhangala'u keessatti irraatii gorii warri nu dhageessan irraatii gorii deebi'ii gara waraana bilisummaa Oromoo cina dhaabadhu barbaadde waraana bilisummaa Oromoo deeggarii jibbite dhiisi uummata keenya ajjeesiin sitti himaa jirra kaabinoonnis kanuma warreen dhageessan kaabinoonni magaalaa keessa jirtan warreen uummata Oromoodhaa sobdanii afaan faajisitan sirna Oromoo nyaatu sirna Oromoo balleessu sirna Oromoon akka inni qabeenyaatti jiraanne akka inni biyyaarra hin jiraanne gochaa waliin adaraa keessan dhaabbadha wanti kun wanta siniif dhoolu miti ani du'uu nan danda'a jaalleewwan na bira jiran du'uu ni danda'u garuu jaalleewwan hedduutu oomishamaa jira jaalleewwan hedduutu immoo duubaan ka'aa jira kaaf Oromiyaan numa bilisoomti nuti abdii qabna waan nu dhaggeeffataniif hedduu galatooma jarjarsa keessa dhaabbanneetidha kan nuti kana isinii dabarsaa jirru dogongora qabnuuf dhiifama isiniin jenna darraa haqa dandeessan waliif qoodaa walitti himaa bilbilaanis